Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota Zeenuu Tube. Inshaallah barumsi kennaa akkuma jalqabametti itti fufaa. Inshaallah kaleessa shuruuxa salaataa irraa wasalgan baranne jechuudha. Amma immoo faallaa isaa tokko tokkoon addaan baafnee ilaalla jechuudha inshaallah. Bismillah assalatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. Asharxul awwal jedha. Ulaagaan awwalaa al-islaamu islaamummaadha. Ulaagaan awwalaa islaamummaa qabaachuudha jechuudha. Taayib. Wadidduhul kufru. Wadidduhul jechuun faallan islaamummaa jechuudha. Faallan islaamummaa kufriidha. Kafaruudha jechuudha faallan islaamummaa. Wal kaafiru kaafirri jechuudha amaluhu dalagaan isaa marduudun deeffamaadha jechuudha isarratti. Walaa tuqbalu hin qeebalamu jechuudha isarraa. Kaafira irraa hin qeebalamu. As-salaatu salaanni isaa irraa hin qeebalamu jechuudha kaafirarra. Illaa min muslim. Muslimarraa malee. Nama islaama ka shahaadaa qabate. Ka ashhadu allaa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah jedhe malee irraa hin qeebalamu jechuudha. Akkaasi obboleeyyanti. Waddaliilu qawluhu ta'ala ragaan jecha Allaha ol taheeti. Man yabtaghii namni barbaade jechuudha ghayra al-islaami diinan. Ghayra al-islaami islaamummaa malee waan biraa jechuudha. Islaamummaa malee waan biraa namni barbaade diina gama diinitiin jechuudha. Diin godhachuudha. Falan yuqbala irraa hin qeebalamu jechuudha. Falan yuqbala hin qeebalamu minhu isarra. Wahuwa inni fil aakiratti minal khaasiriin warra hongee irraa warra rabbiin isa hongesirraa jechuudha. Islaamummaa malee diinii biraa namni diinii kun diinii kiyya jedhee kaanii jedheetiin olii gadi godhatu kun jechuudha. Islaamummaa qofittiidha jechuudha. Tabi jaannata nama galchittu tuun kasaaraadha. Wahuwa fil aakiratti minal khaasiriin aakiratti inni warra hongahee jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Tayyib wal kaafiru kaafirri jechuudha. Amaluhu dalagaan isaa marduudun deeffamaadha jechuudha isarratti. Waloo osoo amila dalagellee jechuudha. Ayyi amalin dalagama fedhe osoo dalage irratti deeffama jechuudha. Irraa hin qeebalamu yaani maa'an hin fuudhamu irra. Waddaliilu qawluhu ta'ala ragaan jecha Allaha ol taheeti. Maa kaana waa hin taane lilmushrikiina mushriktoota kaafirtoota an ya'muruu jiraachisuun jechuudha. Masaajida Allahi masjida Allaha masjida rabbii jiraachisuun kaafirtootaaf waa hin taane. Shaahidiina ragaa bahuu haala ta'aniin jechuudha alaa anfusihim bilkufri lubbuu isaaniit irratti kufrummaa ragaa bahuu haala ta'aniin. Amma nam tokko ofii kaafira ofii masjida rabbii kana ni ijaara yookaan ni jiraachisa jechuudha. Ni ijaara ni tajaajila jedha jechuudha. Garummootu isaaf hin eeyyamamu jedha rabbiin hin ta'u jechuudha isaaf. Homaa jiraachisullee argite kaafirri sun osoo hin jiraachisadillee isarraa hin qeebalamu waan takka keessan argatu jechuudha. Akkanumaan taa'aa malee bilaashatti. Haala inni ragaa bahuu taheen jechuudha lubbuu isaati irratti kufrummaa hin ta'u jechuudha masjida rabbii jiraachisuun. Ulaa'ika ormi sun jechuudha habixat badde a'maaluhum dalagaan isaanii. Wafinnaari ibidda keessatti hum isaan خالدون هندي ibidda keessa ta'an jechuudha. Abad ibidda keessa taa'udha jechuudha. Waqawluhu ta'ala ammas ragaan jecha Allaha ol ta'eeti jecha rabbiiti jechuudha. Waqadimna hamillee jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala ilaa maa amiluu gara dalagaa isaanii hamillee jedha. Min amalin dalagaa isaanii irra. Faja'alnaahu taasifne jedha rabbiin dalagaa isaan dalagansan warri kaafirtootaa dalagan jechuudha. Habaa'an mansuura. Daara bubbeen fuute taasifnee jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Rabbiin najaanu haa baasu. Kanaaf obboleeyyantiyaa jabaannee asumarratti dhaabne jechuudha. Borullee asumarraa kaane itti fufna jechuudha inshaallah. Amma ragaa islaamummaa irratti faallaa isii jechuudha. Kaafira ta'uu faallaan islaamummaa kaafira ta'uu baranne ragaa qura'aan irrallee asirratti bakka hedduutti nuu fide. Kanaaf inshaallah haa barannu haa jajjabaannu isin jedha obboleeyyantiyaa qaqqaalii jajjabaannee waa walirraa haa barannu dogongora jiraatna of tolcha.
inshaallah rabbiin warra waa walirraa baratee akiraa milkaa'u rabbiin haa taasisu. Malayaaniin adda addaa bu'aa namaa hin qabu. Uf qoxxabuu wayya, keerii rabbii dhageeffachuu wayya, diinii rabbii dhageeffachuu wayya. Wallaahi laziim uummata akka faayidaan qabu jechuudha malayaaniin arbu 20 sa'a jalatti. Borullee guyyaan numarraa tara ibsaanis numarraa tara ibsaan duuballee numarraa tara. Jara keenna yoomuma guyyaan nu rabbitti deebinu, yoomuma guyyaan nu rabbii keenna abbannu, yoomuma guyyaan rabbii keenna gabbarru, yoomuma guyyaan rabbii keenna kadhannu, yoomuma guyyaan rabbii keenna suyyunu, yoomuma guyyaan diinii isaa barannu, yoomuma guyyaan waan addaan baafannu. Obboleeyyan ta'e qabriin nu fuuldura jirti. Bira hin dabarre qormaata jira. Qormaata jira. Haasibuu anfusakum qabla laa tuhaasibuu. Wallaahi qormaata lubbuu teessan duniyaa marratti osoo hin qormaatamin qormaata jedhee Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ta'ala. Kanaafi obboleeyyan ta'e hundi keessanuu jajjabaadha. Hordoftoota kiyya sabiskiraayib godha. Maatii naa taha na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Haa jabaannuu jabaadhaa isiniin jedha. Wallaahi diinii keessan jajjabaadha. Omaa faayidaa takka namaa hin qabu jechuudha malayaaniin nu har'a jala fiinu kuni. Guyyaa keenya nurraa fixa, sa'aatii keenya nurraa fixa. Sa'aatii dabarsinu kanarralee gaafatamuun teenna. Wallaahi umrii keenya salafatti finnu kana. Bar umrii kee kana hagana duniyaarra si teessise. Hagana duniyaarra si teessise. Wallaahi irraa gaafatamna maal hojjette nun jedha rabbiin qabritti. Maal hojjette nun jedha. Jarana maal hojjettan? Mee duniyaarra gaafa isin teessise san hojiin keessan maali? Maal hojjettan nun jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu inshaallah barachuu qabnaa. Diin keenya hordofuu qabnaa. Shuruuxarraa, usuula salaasarraa, arba'iina, toohida, umdatul ahkaam, qawaa'idul arbaa. Obboleeyyan ta'e kutaa qixa kitaabni kun osoo hin baranne jennee osoo nu baranne hin geessine osoo umriin waggaa 200 asirra jiraanne hin dhumu jechuudha barumsi. Maaliif hin baranne? Gaafa kan baratu jenna. Qabrii keessatti baratu jenna. Qabrii keessa qormaata malee, azaaba malee barumsi hin jiru. Onna deebisi yaa weeylata, yaa weeyli jechuun bu'aa takka hin qabdu jechuudha. Yaa seenaatti jechuun yaa seenaatti osoo gaafa san waa baradhe osoo gaafa san akkana ta'e maal faayidaa namaa qabdi sirre? Faayidaa namaa hin qabdu. Kanaafuu haa barannuu barumsa keenya haa barannuu isiniin jechuu barbaada obboleeyyan tiyya. Haa jabaannuu haa barannuu waa addaan haa baafannuu salaata keenya haa sirreeffannuu. Baarakallaahu fiikum jabaadhaa isiniin jedha. Kanaaf inshaallah rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo nu baranne yoo nu diinii isaa jala deemne nu milkeessa irratti nu jabeessa gara ofiin nu deebisa nu jaalata yoo rabbi nu jaalate nama mara nu jaalata jechuudha. Dhugaa rabbi namoonni tokko tokko sattaradhaa yoo jedhaniif waan namni jibbu itti